Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Jirtuu nagaa fayyaa keessanii. Viidiyoo wayitiin isinii dhiheessaa. Viidiyoo tana haga dhumaa ilaala. Akkasumas waan irraa barattanis immoo komentii jalatti naaf barreessuu hin dagatina. Maaliif viidiyoo baay'een dasna jette takka jechuudha. Irraa illee waan baay'ee hubadheen jira. Akkasumas isinillee immoo barumsa wayii isiniif ergiti dhaamsa baay'ee keessa jira viidiyoo kana ni yaada yoo laaltan jechuudha. Kanaaf mee akkuma itti aanutti waliin ilaallaa jechuudha. Garuu sheer sabiskiraayib godhuu hin dagatina, laayik godha. Waan isinitti dhagamee fi akkasumas waan irraa barattan komentii jalatti naaf barreessaa. Na jajjabeessaan isiniin jedha. Akkanuma viidiyoo babbareedduu kana fakkaattu gara fuulduraatti taayimii itti aanutti qabadhee akka isinii dhiyaadhu yoo barbaaddan jechuudha. Na jajjabeessaan isiniin jedha. Viidiyoonis isii tana jechuudha. Mee viidiyoo kanarraa dhugaa rabbii maal hubattanii? Ani waan baay'ee tokko irraa hubadhe jechuudha. Ilmi namaa kuni jechuudha yeroo tokko wanni inni qabu fakkeenyaaf namni kuni maallaqa qaba, kuni mana fooqii qaba, kuni makiinaa qaba jedha. Garuu kun hunduu dhugaa homaa inni qabna jennee waan yaannu miti jechuudha. Maaliif amma ni dhufa, amma ni lufa. Qabeenya bichaa miti jechuudha. Fayyaan qabeenya caalti jechuudha. Waan qabnu na'imaa isaa hin beeknu yeroo tokko namni harka lama yoo qabaate, luka lama yoo qabaate, na'imaa isaa yoo hin beekin namni sun rabbiin hin galateeffatu jechuudha. Waan qabu sanillee hin beeku jechuudha. Garuu mootu mee namoota kana laala. Dubartiin tun haadha, ilma qabdi. Garuu bakka ofirraa abdii hin kunne jechuudha. Jiraatatumaan jirti. Mee laala sabiyyii kana subhaanallah wallaahi rabbiin kun waa fedhe dalagaa, waa fedhe dhiisa jechuudha. Wanni hunduu dandeettii isaati. Mee daa'ima kana laala. Daa'imni kun amma ofii isaati beeketii miti. Garuu haati tun uffata uffisuu barbaadde hin dandeenye jechuudha. Garuu immoo gargaarsa rabbiin daa'ima kana beeksise haala kanaan haadha isii qarqaaraa jira jechuudha. Garuu dubartiin tun harka hin qabu jettee abdii hin kunne jiraatatumaan jirti, guddisaa jirti jechuudha. Ilmi isillee subhaanallah meeqa kamii wallaahi ka fayyaa dhabeetiniin algaa irratti ciisetiniin rakkataa jiru. Garuu nuhoo hin beeyna waan qabnu kana. Harkaa fi luka qabaatu kenna. Fayyaa guutuu qabaatu kenna. Ijaan arginee deemuu kenna. Gurraan dhagahuu kenna kana garuu ni beeyna galata isaa jechuudha. Yeroo tokko ani namni wayii waan wayii kororfatee jechuudha. Hojii wayii maallaqa wayii haa ta'u waggaa waggaatti gaafa bakka san gahuu dhabu ni iraara jechuudha. Bakka uffaan akkana ta'ee rabbiin akkana na godhee, rabbiin waan akkanaan na godhee jedha. Ati hoo rabbii maal goote? Nu hoo rabbii maal goone? Rabbiin galateeffannee waan nu kenne kana na'imaa nu kenne kana rabbiin galateeffannee namoota biraa hoo namoota cinaa keenya jiru. Amma fakkeenyaaf nama tokko osoo argeen jechuudha namni yeroo daa'ima baay'ee yaadataa waan ture jechuudha. Namichi sun qomaa xadhaa bara harka hin qabu. Namichi sun qomaa xadhaa bara akkas hin qabu. Akka waan inni ofiifitti baasee jechuudha. Akka rabbiin waan kana isaa uume daganne waan kanallee namoota baay'ee arrabsinaa jechuudha. Namni tokko yoo gurraan dhagahuu dide kaleen sun duudadhaa bara gurraan hin dhagahuu jenna. Mee ilaali subhaanallah. Mee ilaali subhaanallah dogongora keenya jechuudha. Wallaahi yaa rabbii keenyaati waan haasofne kulli waan dubbanne kulli wallaala keenya nu godhe yaa rabbati nu dhiisi. Kanaaf viidiyoo kanarraa mee maal barattan? Mee maal irraa hubattan? Mee komentii jalatti naaf barreessaa. Kana bichaa miti. Mee viidiyoo itti aanu kanas ilaala. Dubartiin tun lama dhiira fi dubara wal fuudhanii isaan lachuu. Mee ilaali isiin harkisii tokko subhaanallah hin qabdu. Inni immoo luka lachuu hin qabu jechuudha. Garuu gammachuu waliin deemanii, waliin bashannananii, qabeenyas akkasuma rabbiin itti kenne makiinaa qabanii deemanii bakka barbaadan akkuma nama kamii bashannananii deebi'anii mana ofiitti illee waan fedhan hojjetatanii nyaataa jiran. Maaliif wal qarqaaranii jechuudha. Mee ilaala subhaanallah. Immoo mee isa kana laala. Inni kunis makiinaa ni qaba. Garuu mootu luka hin qabu argitanii abdii kute gammachuu fuula isaatirraa laalame. Jara kanneen raame gammachuu fuula isaan gubbaa jiru mee ilaala. Fuula isaaniirraa mee maal ibsa fuulli isaanii? Wallaahi kanaafi waan qabnutti osoo alhamdulillah jennee, waan qabnutti osoo shakkarannee, waan rabbiin nuu kenne immoo osoo rabbii keenya galateeffannee waan qabnu osoo beeyne baay'ee gaariidha jedhaani. Viidiyoon kun waan baay'ee jechuudha. Waan wayii bakka itti yaadee wanni sun naa ta'uu didee abdii kutee jennaan namoonni kunuu ni jiranii miti ka jedhu viidiyoo kana argee akka tasaa jechuudha. Sooshaal miidiyaa irra jechuudha. Viidiyoo kana immoo namni ilaaleetiin namni sheerii godhe namni ilaale bichaan nama miliyoona 50 jechuudha. Namni sheerii godhe bichaan nama 700 jechuudha. Namni akkasumas komentii barreesse 300 jechuudha.
viidiyoo ajaa'ibaa dhugaa viidiyoo na ajaa'ibeetiin jedhe viidiyoo haadhaa kana jechuudha. Kanaaf meenuu namoota kana osoo bakka namoota kanaa taane maal taanaa? Osoo bakka namoota kanaa jiraanne maal taanaa? Jennee guyya tokko yaadnee beenna? Guyya tokko of gaafannee beenna? Of gaafannee hin beennu. Maaliif waan hundaa ni qabna ka harkas ni qabna lukas ni qabna hin beennu wama takka jechuudha. Waan tokko kabeeytu gaafa dhabde bichaadha. Gaafa immoo rabbiin sirraa fudhate bichaadha. Waan kana mulu osoo qabnu humna osoo qabnu fayyaa guutuu osoo qabnu harka guutuu luka guutuu osoo qabnu haa tattaafannu mee waan khayrii ittiin hojjetuuf haa yaannu mee namoota rakkataa naannoo keenya jiran ittiin qarqaaruuf haa yaannu isin jedha obboleewwan kiyya. Yeroo hundaayyuu bakka hin taane akka hin oolle bakka gaarii akka oollu isiniin jedha jechuudha. Namoonni rakkataan baay'ee jira. Namoota rakkataa kanneen gargaaranii humna qabdanii fi luka qabdanii harka qabdan kanaan jechuudha. Kanaaf obboleewwan kiyya viidiyoon kun akkuma duratti isiniin jedhe waan gaarii yoo irraa barattan taate please komentii jalatti barreessaa. Maaliif namoota baay'ee birallee gahuu ni danda'a. Laayik godhaa, sheer godhaa akkasumas hiriyoottan teessaniif ergaa jechuudha. Yoo akka ani irraa bakka waan baay'ee tokkoon irraa baradheen isiniin jedha. Dhugaa waan kana san isiniin jechuu hin danda'u. Waan baay'ee waan abdii kutetu jira jechuudha jiruu kiyya keessa. Garuu amma immoo ni dhaqqabaa waan hundaa godhuu ni dhaqqabaa osoo akka namoota kanaa ta'e amma harkaaf luka kiyya waan qabuuf bakka barbaade deemee akka barbaadetti socho'ee hojjedhee argatuu ni danda'a. Waan kana hundaa godhuu ni danda'a jedheetiin viidiyoo kana ilaalee jechuudha. Waan baay'ee tokko irraa baradhee waan baay'ee dasna jedhe jechuudha. Kanaaf ani amma achi jiruu kiyya keessatti abdii kutuu rabbiin mararfatu hin qabu jedheen of amansiise jechuudha. Gonkumaa rabbii keessan rabbii isin uume hin mararfatinaa jechuudha. Inni waan fedhe godha waan fedhe dhiisa waan ta'eef rabbii keessan irraa hin fagaatina. Kanaaf immoo waan rabbiin isin dhokkate tokko dhugaa wanni sun waanuma isin hin taane ta'uu beekati dhiisaan isiniin jedha. Viidiyoo tiyya tana sheer godhuudhaan sabiskiraayib godhuudhaan akkuma reef isiniin jedhe na jajjabeessaan isiniin jedha. Galatooma.